ये हाँ बी हाँ टी टी सी हाँ। जेड डी 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 हाँ डी डब्ल्यू हाँ एफ हाँ जेड जी जेड अरे जी जेड जी जी जेड जेड जी जेड चलो बोट बोट जल्दी बस Oh no! Tahan mo kami dyan. Was ba? Ayaw, was ba? Oh no! A B C D E F G H I J K L M N O P Q U S V W X Y Z. One, two, three, 7, 9, 11, 12, 100, 110, 12. Oh no! Oh no! Bye-bye. Oh no. याद किया हो ना? Yes sir. चल पर. A for Alcatraz, B for ball, C for झंझट. झंझट. हाँ? चलो वो सब छोड़ो. संडे मंडे सुनाओ. संडे, मंडे, मंडे संडे, संडे, मंडे, मंडे संडे. Oh no. Baby shark do 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 do.
shark, do 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 do, mommy shark. Daddy shark, do 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 do, daddy shark, do 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 do, daddy shark, do 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 do, daddy shark. ta'e namni ijoollee isaa ija hin taaneen ilaaluu fi yookaan akkasuma immoo namni ijoollee isaa akka isheen waan hin taane taatu yookaan iddoo hin taanetti kuftu barbaadu tokkoyyuu hin jiru. Guyyaa guyyaatti wantoota hojjennu keessatti, qabxiilee goonu keessatti, wantoota raawwannu keessatti ijoollee keenya wantoota miidhaaf godhan wantoota baay'ee raawwachaa oolla utuu hin beekne jechuudha. Maal faadha yoo jechuudhaaf yookaan dhaggeeffachuu barbaaddanii na wajjin akkasin turtan nana mana walitti deebinaa jechuudha. Grandma shark, do 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 do, grandma shark, do 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 do, grandma shark. Inni tokkoffaanii ijoollee biratti wanta ta'uu hin qabne keessaati maatiin daa'ima isaanii biratti wal loluu. Qorannoon yuunivarsiitii Oregon jedhamu tokko akka agarsiisutti ijoollee biratti maatiin amma wal qoccoluuf wal loluun ji'a ja'a kaasee dhiibbaa guddaa sammuu isaanii irra geessisaayedha. Dhiibbaa akkamii geessisa kan jedhu immoo kanneen akka fedhii nyaataa isaaniin cufuu, hirriba dhowwachuu, ijoollee kan biraa wajjiniin taphachuu irratti fedha dhabuu fi kan kana fakkaatanidha. Qorannoon kun akka agarsiisutti jechuudha. Kanaaf maatiin amma ijoollee xiyyeeffannoo keessa utuu hin galchin amma ijoollee keessan biratti wal loltanii rakkoo gurguddaa akkanaa fi kan kana caaluun isaan geessuu waan dandeessanii fi har'umaa kaatanii yoo danda'ame wal loluu dhiisu kan kanarraa ijoollee keessan biratti wal loluu dhiisuun gaariidha jechuudha. Kanaafiyyuu ijoollee birattis ta'e eenyu biratti iyyuu wal loluun gaarummaa hin qabu. Eeggannaa gochuun baay'ee murteessaadha ijoollee keessaniif. Inni lammaffaanii adaba miidhaa qaamaa fidu yookaan adaba miidhaa qaamaa fidu fayyadamuudha ijoollee irratti jechuudha. Fakkeenyaaf dhiituu, kabaluu, hidhanii nyaata malee tursuu, doorsisuu fi kan kana fakkaatan sammuu ijoollee irratti miidhaa guddaa fidaa'edha. Sababiin isaa wangeela keessatti yoo ilaalle fakkeenya boqonnaa 23 lakkoofsa 13 amma 14tti yoo dubbisne akkas jedha. Mararfattee mucaa adabuu hin dhiisin. Karaabiidhaan yoo adabde inni hin du'edha. Karaabiidhaan isa yoo rukutte lubbuu isaa iddoo lafa jalaa dhaquu hin oolchita jedha. Kanaaf asirratti maal jedha? Karaabiidhaan yoo reebdeedha. Hundumti keessan iyyuu asirratti waa isin ilaaluu dandeessu. Maaliif karaabiidhaan jedhe? Karaabiidhaan jedha keessaa baasee jechuudha. Akka jechuun inni dhiitichoo, kaballaa, miidhaa qaamaa gurguddaa wantoota ijoollee irratti geessan keessumaa nama gidduutti ijoollee reebuu, nama gidduutti ijoollee arrabsuu, nama gidduutti ijoollee doorsisuun sammuu isaanii akka isaan bara baraan ol hin qabanne godha jechuudha. Kanaaf eeggannaa kana gochuu qabnaa jechuudha ijoolleedhaaf. Inni sadaffaa fi inni yeroo baay'ee nuyi xiyyeeffannootti laanne ijoollee keessaa filanii taphachuu. Fakkeenyaaf ijoollee keessan taate tokko hin jaallattu, ishee tokkos hin jaallattu, garuu immoo keessaa filtanii xiyyeeffannoodhaan kan isin wajjiniin taphattan tokko fa'aa ta'a jechuudha. Yookaanis quxisuu ta'a yookaanis hangafaa ta'a jechuudha. Yeroo kana immoo maaltu ta'a? Inni isin wajjiniin taphanne yookaan inni isin yeroo tokko duwwaa wajjiniin taphattan sun akkamitti yaada? An nama sirrii miti jedha yookaan an maalan balleesseedha. Inni lammaffaaf inni baay'ee jibbisiisaa ta'e immoo maatiin koo jaalala naaf hin qabanii. Kanaaf akka ittiin tiriitii na godhuu jedha. Kanaaf ilaaluun baay'ee murteessaadha. Waan akkasii irratti eeggannaa gochuun baay'ee murteessaadha. Mana keessatti duwwaa utuu hin taane bakkoota adda addaatti fuula namaa dura dhaabbatanii haasa'uu cheerchifaatti rakkoon inni uumu maal fa'aadha? Bakkoota adda addaatti mana keessa duwwaa utuu hin taane jechuudha. Fuula namaa duratti dhaabbatanii haasa'uu dadhabuu, cheerchifaatti hirmaachuu dadhabuu, lafa namni baay'ee jirutti dubbachuu dadhabuu. Fakkeenyaaf haasaa walitti fufiinsa qabu haasa'uu dadhabuu, yeroo haasaan amma mataa hoqqachuu, konfidensii dhabuu jechuudha. Quba isaanii cicciniinuu, qeensa isaanii amma cicciniinuu kana fa'aatti dhufaa jechuudha. Amalli kun maal agarsiisa jedha akka saayikolojiin kun dubbatutti ofitti amanamummaa dhabuu yookaan dudduuba isaanii akka waan jirretti itti dhaga'ama jechuudha. Kanaaf iyyuu maatiin waan akkasii irratti eeggannaa gochuu akka qabdanidha. Inni arfaffaanii miira daa'ima ofii dhaggeeffachuu dhiisuudha yookaan maal jechuudha? Emotional neglect kan jedhamu jira. Emotional neglect isa jennudha jechuudha. Maatiin hundumtuu fedha ijoollee isaanii guutuu akka hin dandeenye beekamaadha. Yeroo tokko gaaffiin ijoollee waan gurguddaa ta'uu danda'a. Humni maatii immoo waan biraa ta'uu danda'a jechuudha. Garuu dhaggeeffachuun baay'ee murteessaadha. Sanas ta'e kana.
Fakkeenyaaf ijoolleen tokko tokko maal jetti yoo konkolaataa argite konkolaataa naa biteetti. Konkolaataa naa biti gaafa jettu konkolaataa bituu hin danda'anii waan akkasiin hin gaafatiin inni ifannee yookaan arrabsinee eekamuu irraa wanti gorfamu konkolaataa wajjiniin wantoota wal fakkaatan sammuu ijoollee keessatti maal faatu konkolaataa jedhee fudhachuu danda'a kan jedhu irratti yaadu. Fakkeenyaaf konkolaataa ishee shiboorraallee dur ijoolleen hojjetattee taphattu yoo hojjettan yookaan immoo waan akka shaangulliitii gaggaarii bittaniif konkolaataa isa guddaa sana barbaaddu jechuudha ijoolleen. Utuu konkolaataa isa guddaa sanaa fi shaangulliitii yookaan machaawachaa xixiqqoo sana keessaa filadhu ittiin jettaniiti ijoollee yeroo sanatti kan isheen filattu isa kan isheetii sanadha jechuudha shiboodhaan hojjettaniif. Kanaaf ijoollee ofii dhaggeeffachuun baay'ee gaariidha. Waan isaan jedhan dhaggeeffachuu, yeroo kennuu fi wajjiniin taphachuu, sababii hojiidhaan qabannee, sababii waan adda addaadhaan qabannee ijoolleef yeroo kennuu dhiisuun sammuu isaanii irratti miidhaa guddaa qaba. Rakkoolee inni fidan waan isin dhibu akkuma sila isinitti himee ijoollee biraa waliin faa taphachuu irratti gaarummaa ijoollee biraa wajjin taphachuu irratti fedhii isaan qaban gadi bu'a. Sababiin isaa ijoolleen biraan hamma danda'ame wanta tokko tokko guutamee fi konkolaataan isa ta'u maalis haa ta'u shiboodhaan illee maaliin hojjetamee fi hin guutamaaf jechuudha. Ijoollee warri kun garuu waan tokko sababa hin qabnee fi fedhiin qaban yeroo akka jechuun egaa ijoollee biraa wajjin taphachuuf fedhiin qaban jechuun immoo mana keessa taa'olu. Mana keessa yeroo taa'ulan immoo hin boo'u amma wanta amala adda addaa amala hin taane haaraa uumaa deemu jechuudha. Inni sadaffaan immoo ofitti amanamummaa dhabu akkuma sila dubbadhe. Inni gara biraan immoo depression jennu yookaan dhiphina sammuu keessa galu. Yeroo hundumaa waan isaanii cannaqama waan isaan dhiphatanii waa'ee maatii isaanii maaliif maatiin koo na dhaggeeffachuu dide maaliif maatiin koo deebisuu dide kan biyyaa hun deebisaa. Ijoolleen kana yaaddeettanii yaaduu dandeessu. Kana caalaayyuu yaadde jechuudha. Kanaafiyyuu baay'eetti yaaduun nurra jira jechuudha. Inni shanaffaanii yeroo baay'ee barattoota qabxii gaarii akka isaan fidaniif dhiibbaa humnaa olii irra kaa'u. Dhiibbaa humnaa olii jechuun hamma sammuun isaanii baatu ol. Fakkeenyaaf maatiin kamiyyuu ijoolleen isaanii akka isaan A fidan yookaan akka isaan gireedii gaarii fidan namni jibbu hin jiru. Garuu immoo dandeettii ijoollee keenyaa fi sammuu ijoollee keenyaa eeguun nurra jira malee akkuma inni tokko qabxii gaarii fidee atis fiduu qabdennee humnaan reebnee qayyabachiisuu teessisnee manatti qolloofnee dubbisi jechuu doorsisuu yooti kanan fiddu ta'e ani immoo kana siin godhu jennee ijoollee doorsisuu fi kan kana fakkaatanii ijoollee irratti fidaa jechuudha. Yeroo baay'ee kana yaanneen beennu baay'een keenya akka qorannoon yuunivarsiitii Arizoonaa jedhamu bara 2016 ibsutti garmalee daa'ima irratti waa'ee qabxii isaanii dhiibbaa geggeessuun daa'imman akka isaan bu'a qabeessa hin taane gochuu irra darbee yaaddoodhaaf dhiphina irraa kan hafe waan biraa akka isaan hin yaadne godhaadha. Kanaaf of eeggachuun baay'ee nurra jira. Kanaaf egaa daa'imman keenya yeroo hundaa qabxii gadi yoo argatan dheekkamsaaf qoccolloo caalaa gorsuu akkamittiin qabxii isaanii akka isaan fooyyeffatan maloota adda addaa fayyadamuudhaan barumsa barsiisuu fakkeenyaaf ashaangulliitii adda addaa lakkoofsa adda addaa bocoota adda addaa qopheessuudhaan akkamittiin ijoolleen jaalalaan barumsa keessa akka isheen seenuu dandeessu irratti dhiibbaa gochuudha malee ammuma fidii qabxii jennee dhiibbaa goona taanaan rakkoo guddaa keessa galte jechuudha. Kanaaf egaa bu'aan inni qabu yookaan miidhaa inni qabu maaloodha? Inni tokkoffaan dhiphina sammuusa guddaa keessa galu jechuudha ijoolleen. Inni gara biraan immoo ani gaan danda'u jechuudhaan yookaan of tuffachaa deemu mooraalii dhabu jechuudha. Inni sadaffaan rakkoo amalaa fidu. Amala takka irratti argitanii hin beekne nama loluu nama wajjiniin gaariitti jiraachuu dadhabuu akka isaanii duriin ta'anii jechuudha. Inni arfaffaan qabxii gadaanaa fidu. Qabxii gadaanaa fidu nuun qabxii guddaadhaaf jennee akka isaan kophaatti qayyabatan goona. Yeroo nuyi daftarii tuullee jira keenyu ijoolleen kan isaan dubbisan barumsa sana tuun ta'in yaaddoo maatii isaanii irraa dhufu yaaddoo maleessa fookasiin isaanii yookaan attenshiniin isaanii barumsa irra ta'u jechuudha. Kanaaf yeroo qayyabattaa waa'ee waan dubbisanii sana miti kan isaan yaadan jechuudha. Yeroo qayyabatan waan biraa yaadu jechuudha. Kanaaf waan akkasii irratti of eeggannaa guddaa gochuu qabna yookaan qabdu maatiin jechuudha. Akkuma isin itti himee wanti gochuu nu hin qabne maaloodhaan jedhee tokkoffaa irratti daa'imman fuulduratti waliin lolina yookaan daa'imman fuulduratti waliin eekkamina yookaan daa'imman fuulduratti waa'ee namaa afaan haasa'ina nama namatina dubbii lafa hojii keessanii dubbii hawaasa keessan keessaa daa'imman fuulduratti wanta hin taane hin dubbatina. Hamma danda'ametti ijoollee duratti waan gaarii dubbachuudha. Inni lammaffaan immoo adaba miidhaa qaamaatti hin amanina. Ijoollee reebeen caccabseen
hidheen nyaata dhowwadheen iddoo gaarii geessa jettaniis hin amanina. Hammana maal gochuudha yoo isaan balleessan karaabiidhaan akkuma wangeelli jedhutti iddoo isaan fayyisuu danda'u rukuchuudhaan adabuun gaariidha jechuudha maleessa miidhaa gurguddaa irratti geessuun gaarii miti. Inni sadaffaan maaloodha? Ijoollee keessan immoo ija tokkoon ilaalaa. Keessaa filtanii isa tokko wajjin taphattanii isa tokko wajjin yeroo dhiistanii ijoolleen miidhaa gara biraa keessa galte akkuma sila dubbadhe. Inni arfaffaan miira daa'ima ofii dhaggeeffachuu dhiisuudha. Miira daa'ima keessanii immoo dhaggeeffadhaa. Ijoollee keessan miira isaanii dhaggeeffachuun dirqamadha jechuudha. Inni shanaffaan qabxii gaarii akka isaan fidanii fi dhiibbaa humnaa olii irraan kaayinaa ijoollee keessanirra. Kanaaf kana gochuutu sinirra jira. Egaa ijoollee keessan guddisuu yoo barbaaddanii seeraan guddisuu yoo barbaaddan immoo hamma danda'ametti karaa amantaarra ijoollee buusuun baay'ee murteessaadha. Karaan amantaa ijoollee seeraan guddisa sababa ta'eef yookaan ijoolleen ilaalcha gaarii akka isaan qabanii fi hawaasa keessattis fudhatama akka isaan qaban godhatan kan geggeessu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf kanarratti xiyyeeffachuun baay'ee gaariidha. Wangeela Maariqos boqonnaa 10 lakkoofsa 14 irraa maalidha? Yesuusumti mataan isaayyuu ijoollee anarraa hin dhowwinaadha. Yesuus ijoollee hin jaallata jechuudha. Kanaaf ijoollee keessanii akkeettiin guddisaa, ijoollee keessan jaalladhaa, ijoollee keessaniif xiyyeeffannoo kennaa, hojii keessan caalaa jireenya mataa keessanii caalaa ijoollee keessaniif xiyyeeffannoo kennaa. Sababiin isaa ijoolleen isiniifis borbu'aadha, biyyaafis borbu'aadha, hawaasaafis borbu'aadha jechuudha. Kanaaf waan dhaggeeffattaniif fayyaa ta'aa galatoomaa. Viidiyoo biraadhaan amma walitti deebinutti nagaan tura.